gammachuu keessaa saasaa hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takkan gammadee manni kunillee gaahunoo haaree alhamdulillah galata rabbiitii akkasitti gaahunoo qalamiillee wanni hundi jaahise ta'e akkasitti qophoofne itti nu galche gaanumaa fi baay'ee takkaa galatoomuu waan gammachuu guddootu natti dhagahame. Hojii gama kiyyaan akkaan jaa haalan takkan gammadee mannis ta'ee jira. Appoosudha ajaa'ibaati hordoftoota keenyas galtee garsiisuu keessanii fi hojjettoota gammachuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtanii nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha har'a kunoo mana arafee galchine arafee fi feeruusaa jechuudha haarawa keessa jirraa jechuudha alhamdulillah galanna kan rabbii guddaati. Egaa arafee fi feeruusaanis kunoo mana isaanii haarawatti of biratti kanneen galcha keessa walumaanuu jirra hundees dabalateeti. Inshallah isinifin disa manni kami manni taadha manni bareedaadha nana sodaatanii ta'an jinaadha dhuguma rabbii manni taadha wallahi allaaleetiin jiraa miti dura manni bareedaadha lan taane isin taane wayna aboo dirqamtanii faa ka ta'e naan jetta jeeni dhuguma rabbiitiin isin gaafachuu jira biya dhugumatti manni bareedaadha manni bareedaadha isin ta'e manni akka jaawatti hayyee manni manaalis ta'e manni ni gaayee هذا تاتو ربي أقول. دار ربي غيري أقول. دار ربي نور عتاسسو. إن شاء الله مني سلا نو بيجنا ما خيس جرا. إن شاء الله خير جنا جنون نبودان سلا بيجمو في خيسا. إن شاء الله ورا قرتي وهم تماو وقرتي نمنا كتبوا بيا هم لك كتقولوا لي بيا كل جاني ربي نجا أنجال لانغرتي. رزقي غرقدهم بيجوا في رد بيسه ما نخينا كسلا وقت لفتين ترد لنا خيستي خيس جيرانو خيس نواقل شو كوني لقوم مثل ما أنت أنا مو بيجا خرديم على بيتني كذا. خرديم تولا. خوني زماني جيرين يبغى خيسا مالك ما كري فني خيسا كلو جربنا فني. خينيا أربعة من خينيا خلوقاتو سلاها قبريتي إن شاء الله من الدنيا وما نامتي هنقوم تيفو قانمني الدنيا ترى خيس جروبا هنقول بوم خيس جرتو خيتو ما سلاها قاتي بريدا خيرا قالورو خنا في الحمد لله ودما الحمد لله فيانا وهم دانغرتي إدو والبرتو دياتون كي جاناف جمّتشورا إسا منا فلو سنيتا فلو ديسا فلو نلو يسيتني وان فتنا سو يتني سني سنيتو بيخا سنيفين ديسا وان جتنا هم سنيت بيخا جا خلو dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takkan gammadee manni kunillee gaahunoo haaree alhamdulillah galata rabbiitii akkasitti gaahunoo qalamiillee wanni hundi jaahise ta'e akkasitti qophoofne itti nu galche gaanumaa fi baay'ee takkaa galatoomu waan gammachuu guddootu natti dhagahame. Bakka duraan jiru sanittillee innillee baay'ee takka nu shakkee haalli jireenya keessanii kana bultii teessan keessa namaatu jira waan ja'amuun akkasitti khalaas nuti asitti nu galchee baay'ee takkaa galatoomu gaahunoo feeruzaalee alhamdulillah galata rabbii fayyitee jirti. Asiinuun hoggana mana keenya haaraatti deebinee jira inshallah rabbiin khayrii haa godhu. Akkasi gaa baay'ee takka galatoomaadhaan isiniin jaakaayitii hundaa'u rabbiin kaa jazaan keessan jannata haa ta'u warra karaa keessaatiin dawwaltanii gaa akkasitti arafee bakka sanii akkasitti kaa'uun bakka sanii illee jireenya keessan baay'ee ulfaataa deemaa nama san biraa maal jettan illee faa biraa jettan illee baay'ee takka galatoomaa jechuu isin barbaadeeti. Asumaan kaa'uun nuumaaf illee asitti nu galchee ollaa isaatti taanee alhamdulillah kaa nama kaan illee ganaadha wal barra. Takka jaaniin lama jaan kaa'ee hunoo alhamdulillah galata rabbii as keenya sinjaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya hunoo asiin akkasitti viidiyoo siin waraabu jirra mana keenya irratti gallee galata rabbiiti. Asumaan nuumaaf faanilleen hundeen feeruzaalleen dubbachuu dandeessanii asiin eeyyama islaanneetiin jira haa hundee. Eewwa jira. Akkam jettee dubbadhu haa maali callifte. Manni gaa murtaa faraa fakaa jaatu manni mana ajaa'ibaati gaa manni maashaallah agartee maaliif irraa hunda agartee irra guddaa adawwii jalaa bahu waan takka obboleessi keenya agartee akkanatti agartee yaada kana bal'isee yeroo kun asiin malu jee yaaduun isteeppii kana dhufuun isin fiduun gaa akkam jee agartee anaamtii hordofte inni hima jechuu kana komantiidhaan maashaallah mannis okeedha agartee gaa حكناتي خلنا جعل ربي خيزن قرتي خيسين جارتن ربي قرتي ورا أبن جرتي دقاقي ولين قرتي جارلا قرتي تدرج على قرتي أكنا ما قرتي أرى ورفودتي قرتي والجالت
rabbish ana kudu gaa manni manjuu akka ajaa'ibaati gaa maaliif gaa kana agartee qoyi walnimsuusi beeki manni ibaa ni agarta xiqqoof agartee akka nama agartee waa'ee nyaatee fayyadnaan agartee namni kun beekas keessa akka ajaa'ibatti ifaa beeki manni haalaan takka namatti tola haala hedduu takka agartee gaa waan nama boonsuu hojjette maaliif kun nu qofa osoo hin taane gaa hunda agartee hordoftoota keenyaaf agartee gaa arguuf teessanii aan akka mataa keessatti gammachuun hangana hin jennee na dhaga'ame gaa gammachuu tiyyeessan ibsadhe haalaan hin gammadee tokkoffaa obboleettiin teenyaas gartee fayyitee gartee isteeppii kana irra gartee manas haareetti dhiiruu dheengadda akkasitti asi galuun haalaan waan hangana takka gammachuu hangana hin qabneeti fayyaa isiitii wal qabsiisee of ana hedduu kan gammachuu qabaa kana gaa yaada keessan babal'inaan gammachuudhaan gartee fuula gammachuutiin isiis gartee haalli keessa turte haala xiqqaa miti sabadarraa gartee ara dhuftee ammas gartee arraan tan akka waliin taa'uunis hedduu kana gammachiisa haalaan gammachuu na dhagaamte hangana hin jaamtu jechuu kiyya haalaan gammadee. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Hundi keenyaa gammannee jirra egaa akkuma ilaalaa argatanii isinilleen akka waliin gammaddan abdii qabna. Inshallah wanta kan dubbachuu fedhe maaliif waan duraan dubbachuudhaaf ana rakkisee ammallee numa deemaa jiru inshallah. Yeroo kana jennu keessatti bakka isaan turan sanirraa as fitti dhiyeessuun tokko isaan kanaa gorfachuun qabeessa jiru inni lammaffaa immoo shakkii dhugaa akkuma rafeen juusanitti kan qaburraa kan ka'ee jechuudha. Khillee fi jaartii isaa waan isiin haasawaa jirtu isinuu quba qabdan jechuu barbaadeeti. Kana yeroo jiru isaan biraa baqanneef lafa tana dhufnee miti of bira dhiyeessee isaan kanaas gorsuudha. Isaan sanis dhaloota keenyaa sichi hegereedhaaf qabuu danda'uudha jechuudha. Isaan sanis hin dhiifne osoo hin taane fuula dura gaawara dubbiitii miti inshaallah wantoota isaan akkas godhallee ani akkanumaafitti dirqamaan qaba isaan san gaafachuufi jechuudha. Isaan bultii isaanitti haa cimanii wantoota isaan godhan amma akka dhalootatti gaafatamummaan nurra jira jechuudha. Maaliif isa jallatees jallata jenne yoo arra biraa deemne boruu yeroo waan biroo keessa kute immoo boruus nu rakkuuf ta'a waan ta'eef isuma biraahuu isaan bultii isaanitti akka hin qoosne akka hin taphanne akka hin tiisne qofaa fi iddoo sanirraa of biratti gorsaaf waan hundaan bira jiraachuudhaaf as dhiyeeffadhe malee isa sanillee waan dhiisuu miti waan inni dalagaa jiru isinis beektu anis beeku hundi keenyaa ni beenyaa jechuu barbaadeeti. Inshallah sini rabbiitiin ta'isaa fuula duraafiin kaayadhe wanti lafa tana keessatti lafa jirru tana keessatti jirtu baay'eedha wantoonni hamaamoon jechuu kan dubbachuu namatti hin tolle kabira dabruulleedhaan nama rakkisu callisuullee nama rakkisu jechuu kiyyaafin ja'a kana hundumaa umma daadarkoota keessa ture kanarraa kan ka'ee fi haala keessa jiru kana keessatti waa hedduu dubbachuun nama dhibdi kan silaa warra dubbiin godhini dhaloota jaalalaa guyyaa jalqabaallee haalan taarifa isaan manuma san walitti galchine dubbii xixiqqoo takkaan irra dhufne nullee manguddoo dubbiitii fi warra dubbii nama jala deemullee rabbiin hin godhini dhaloota walitti haa urgeessu manuma kanallee gartee mana kheyrii qabuus rabbi haa godhuu fi riskii gurguddoollee itti haa banu isaan sanis dhaloota keenya dhiisuuf hin teenyu usichitti dhufna jechuu barbaadeeti inshaallah irra guyyaan wanni qabnu du'aayidha. Acha keessatti waa tuquu barbaadeetumaan tuttuqe maleedha. Du'aayii guyyaan gammachuu du'aayiis manni isaa harawa du'aayii godhuudhaaf taa'utti jira. Inshaallah isaa walitti haa urgeessu, walitti haa dammeessu, jaalala tokkummaa sukkara walitti haa godhu. Inshaallah hamtuurraa haa qabu amma booda hamtuu isaanii nu dhageessisini jaalala warra wal qabatee waliin ce'u rabbi nuuf haa taasisu akkasuma riskii gurguddoo gamasaa rabbiin itti haa kennu isaanuma hangafeenullee haa milkeessu isinillee haa milkeessu isinillee warri ifaajjaa jirtan bakka jirtanitti rabbiin riskii gurguddoo isiniif haa kennu isiniin jecha arraatti nu booda daadarkaa fi kuni rabbi nurraa oolchu jechuun barbaada. Inshallah dubbilee sindira feeru saadhaan tan dubbii kan mana keessa jira cal jechuun hin jiru dubbadhu meesi si dhageeffannaan maan tara ani sinaa milkeessu siniin jeetiin jira. Wanni dhageeffatan amma anaa du'aa isinii godhamu. Du'aa imaan waan naa godha du'aa'eedha. Haasa inni irra. Waan tokko waan haasawuun qabu gammachuudha. Dura manaaf gammachuu osoo hin ta'in manaaf gammachuu osoo hin ta'in fayyaaf hin gammachuu qaba.
gammachuu keessaa saasaa hin beeku. Kanaaf gaa khayriidha ana akka khiyyaatitti amma waan hin haasa jettanii haasoo naa kan tan takka illee hin qabu. Haasoonin ana haasoo hin jiru haasoo na dabarsanii haasoo naa kan taniif gammachuu keessa khiyyaan gammachuu durumaa'u yeroo mana kee jiru nin qaba. Maaliif viidiyoo hedduu dabartisan keessatti hogguun filallaale as garagalee hogguun amma yeroo nama jiru sana filaale fitti ni gammadaa beekodha abbaan. Isinillee akkasuma daranuu gammaddade. Kanuma gammachuun kiyyaa tamanaa osoo hin ta'in gammachuun tiyya tana akkasigaa gandinis ganda haarayaa ollaanis gaa amma ollaa haarayaa gandaan gaa duraa wajjin keessa turee sirrii wal bareenillee addaan hiiqeenitiin jira. Egaa lakkuma gandallee baranii namallee baranii mire. Akkasii amma ifiifoo gisee kana keessatti waan takka waan hin dubbadee dhiisuun beeku an mataa kiyyaa fi waan dubbiin dabarsitanii fi garuu hordoftoonni kiyyaa galatoomaadha. Nu wajji laffaatanii, nu wajji rakkattanii, nu wajji riiba dhabdanii akkasuma isaanii wajjiinis akkasumatti lafaa jirtanii nu wajji laffoon isaanii wajji laffa'uudha. Du'aa illee nu godhaadha. Nuti sisiniif goona inshaallahi baga agartee walumaanuu jiraanne akkasuma irra guddaan keessanillee ni bochanii rabbiin gartee jazaa isinii haa kafalu. Kun anis fayyeetiin jira ni agartanii viidiyoo silaa lakka wayyaa unu gadhiisaa jirtanii isinii takkatanii gadhiisa takka hedduu yaaddaanii jiran ummannini waan hin juun qabu gaa onnumati jiraatan kaate galatoomaan isiniin jaa. Takkanaati gaa dubbii isin jalaan fixoon arra waan takka jechuu malee waan hin haasa'uun beeku. Ayyaamtu sirraa qabu dhugaan namni yeroo gammade gaa namni yeroo gammade gammachuu keessa waan haasa'u waan dhiisullee hin beeku. Inni waan haasa'u fedhalleen jalaa babbataa kun alhamdulillah jenna hundeef dabarsina. Mee hundee ati waan jettu qabda yaa'u. Yaanni haafta yaaduma bareedaadha yaada ifaadha rabbi filannee agahu yaanni gaa maaliif namni kun beekee akka miriirti maarra ooltee maarra bulteen waan tokko yeroo gartee eegarisan achiisan achirraa deemtee achi teessinis waan tokko nama yaachisaa waan nama yaachisan gartee yaada namaa san beetee godhuun kee gaa hedduu takka bareedaadha. Garuu gaa har'aan tana isin maaliif isin tuun ka gammanne nuutu beekaa haalan waan boonsaadha hojii boonsaadha. Fakkeenyaaf nama biraatiif waan kanaa yoo ta'e gartee namni tokko dhibdeen takka gartee bultii namaa keessa yoo jiraatu taate waan akkanaa addaan gartee mataa adda qabuun kun qaroomina sammuu si gaafata. Qaroomina jeetii yaada maaliif nama gargar qabu jechuun akkuma warra jiranii gartee waliif yaadanii waliif tolchanii kan addaan qabuun waan rakkoo dhibdee sana hunda fide gartee gaa ilma namaati. Maaliif ilmi namaa gaa egaa akkuma beektan ijji namaatis ni jirti. Kana keessa gaa odoo ishii dhageessuu hin taane kanarraa hanqeen gaa baay'inni kun dilla kun ta'e taate immoo gartee falarraa haawun falarraa jalaa gartee oofanii isiisanis gartee sheekatti fidanii wallaananii gartee wallaansaan dabarsanii gartee ammas bikka isaan gartee silaa itti miidhaman sanirraas oofuun kun uuma sirriiti. Maaliif duraan jeebeetee bikka takkatti oguu gartee nama dhibdee yookiin takka gartee aarrii yookiin labsisan gartee yeroo hedduutti deddeebutee jalaa fagaachuun dirqamuma rabbiiti. Dirqamuma sirriiti uuma dhugaati uuma haqaati simmas. Maaliif waan isan dhibdee fayyaa deetiitiif jetteeti haala san darbe sirraa fagaattaa jechuudha. Kun gaa maalirraa yoo jettee waan hambaa miti namuma keenyarraa kan kan ta'eeti gaa gartee si bu'ee har'a gaa alhamdulillahi akka namaatiin rabbiin si fayyise fayyite fayyaateetiin ammoo gartee jalaa gartee obboleessa keenya si baasee si fidee bultii teessan waliif gartee tajeequmsa qabdu hin taane tagartee jaalalaa fi gammachuu jiraatan ta'uu qabdii jechuudha. Maali bakka jaalatti jiraannaan achumatti riskiin jirti jechuudha. Rabbi riskii buusaa mana jaalalaa amma gaa manninis gartee kan isin fakkaatu dhuftanii gaa gartee murtee isaan namni namatti himaa qofa hin taane gartee jaalala burqisiisuun bareeda. Addunyaa kanarratti waan inni gartee namni ittiin jiraatu gartee haalan nageenyaa fi jaalala. Nageenyaa fi jaalala isinitti taabusu kana gartee isin warra gartee waan kanaa waliif gartee dabartee irraa baroomsa harkatee gartee
amma booda waan akkasii iffira kutee namarraa illee rabbi sinaa godhuuti akkasiin jaa jabaadhaati maashaallah ani gaafatuun gammadee cuuyya kana gaa'e akkasii an hojii gama kiyyaan akkanaan jaa haalan takkaan gammadee mannis ta'ee jira appoosodha ajaa'ibaati hordoftoota keenyas gartee garsiisuu keessaniif hojii gammachuudha alhamdulillah gabaadhaa gartee kanaafuu gorti du'aayiidhaani wal shakkii nuti hin taane gartee tabbuutisan gartee waan ta'e sanirraayis barattanii akka fuulduratti jaalalaaf gammachuudhaan deemtan ta'uu qabdanii jechuudha. Kanaa achi gartee namni gaa har'a gartee fayyaa ta'ee boru gartee maraatuun sirriin ta'u fayyaadhaan jaalala burqisiisaa yoo tokko gartee yoo tokko aare tokko jalaa gajjaa gartee amma gaa maaliif amma wooma gartee isin tasgabbii waliif gartee beekumsa yoo ta'e malee adawwii biraa fakkaatan adawwii biraa rabbii gartee isinitti fitiin jennee jirra. Akkasiiti galata rabbiiti manni okeedhaa jabaadhaa gartee warra daran warra duraan dhadhaale ilmaan duraan dhaltan booda san malee warra dabalee gartee bultii sirnaati ilmaan lafa guutuu rabbi sinaa godhu qabeenya rabbi isinitti haa kennu jabaadhaati jaalala baay'ifadhaa jaalala bareeduudha.